bareedduu akkam. Jirtaa fayyaa Haay gar. Dhagaamu. faakii Hin dhagaa bareedduu. waa'ee faakii yadda dhabaara beeki akkamati jirtaa Suuraa eenyu akkas kaase? beeki naa beena uma bareeda Eenyu teengee si fakkeessee si kaase? ofumaa of kaase wallahi Ofumaaf kaameeraa ol qabdee moo? ofumaa ofii qabee of kaase Ishi viidiyoo banadhu. hin banadhaa eegi shaarbii uffadha Ishi. Amaareessin jabu. ከባድ ነው ነገሩ ያ ኦሮሞትያ matatti uffachuu kutte moo gara biraatti sila? Qoy an kan hin jiru. Ati qoy abbaa mana keessa jiraami? Muyit kaasi. Muyit irra jirta daraartuu? na argitee amma Si harkee abbaan mana keessa jira? kilaasii biraa jira Akkuma manuma tokko keessa jirtan. Okay. Tole ay bareedaadha. akka silkiin kiyya kun beenan bareechisu maakii Filtara jijjiiradhu. Filtarri kan keemmoo si diimeessa kun bar haati godhatte kun addunyaa ni addeessaati maa si diimeessa. Filtara jaanii sanii bar. badaa qayyaradhu Mee jijjiiradhu lubbuuti yaa. Timaantiin fakkaatti bar timaantiin diimaa dhukka'uu deemu. Akkami timaantiin bilchaatee akkatti quncee irraa kaatu. Laa ilaaha illallah. Amma dammoo maal fakkaatti irdii kabraa cheenji kabraa. ka afaan nama bansiisu tokko jira ati na argaa taada eebate Eegaa si harkaa jira. Lubbuu babbadaa calla jira lubbuu eessa seentee? Kabraan jiru kabraarra godhadhu. maakii babbadaa calla jira ka afaan nama bansiisu namni na kolfa ganaa No, afaan si bansiisu afaan olii si cufu godhadhu ni jira jelma. Wallaahi kun akka tokko si godhe. ishii eeggisu qabe eessa bira dhaqee soqa argee Kuma jira achuma jira. argee gamma kana godhadhu Mee bismillaahi silkii tanaan rakkoo qaba beeki kun immoo filtara moo baatirii sitti ibsan. Kabraa kunoo ati naalaal irra dhayaame noolmaalumarra kaa'uu sinima maakii fi yuma kaduraa taawwayyee tokko jira akka nyaara dheere nyaara dheere. Laa ilaaha illallah. Amma kun barsiistuu saayinsii fakkaatti. Tokko jira kan nyaara qabu. Kan nyaara qabu tokko hin jiru gallaalimee. kan nyaara qabu Kuni maal inni nyaara kun takkodha
Kanadhiisi. Kun Siitee sawa jirani kun bareeda. yoo siin taane jijjiiradhu. Kun isaa jirani ti. Jarattii qaqalloon takka hin jirtu mormi isaanii warra qaqallatu tokko. Chaayinaan ni fudhatte dubartii hedduutu irratti itti heddummaate wallaa haqa qaba yoo fudhatanis. Qaallittiin qalloon takka hin jirtu. Laa ilaaha illallah. Qaallitti fotoo na godhine eebaattee normaal. Maxxanastee eessa jirta? Daraartuu Oromoo. Wayni basaaq jee qaalichi. Daraartuu. Areeda qabat namitti areeda qabattee taa'attu irra wayiirra kaa'adhe amma. Qaallittiin takka hin jirtu adiidha qaallii akka diimtuu takka. Taa akkanaiti teessu takka hin jirtu. Akkamitti eetti ishii? Ano akkanatti. Mee silaalee deebi'ee qayyaradhaa. Mee akkamitti eetti? Kunoo. Akkati te'attu teetti? Anta akkanatti eettu irra kaa'adhe ilaali. Teetti. Sanirra kaa'edhu sun bareeddudha. Eeshi. Mee eessa bira jirti? Garaa kiyya. Thank you, baby. Yaa daraartuu bakka dhiisi firraa yoo dhabame. Qaallittii takka akkamitti nagara silkiin ta'e hin qabdu na fakkaate hin qabdu. Silkiin tiyyan qabdu na fakkaate yaboon beeku ani. Qaallittiin illee dadhabitti amma sa'aatii kan. Haaraa hin dadhabduu ni jirti suni maashina barustee dareeddi isaa 24. Kanuma dhiisuu bakka. Bakka dhiisi kanumatti. Kanuma dhiisaa yaaddi gizee biraa suqa namitti hin dadhabdee ba'uun ooltu. Sun dabaatu miti bartanuma gizee hunda teessu. Dalagaa qabdu. Fiiltarri moo? Guudhaara fiiltarri dalagaa hin qabu. Hin beekaa kolfumaaf jedhaara malee kolfuu jaaladha wallahi seeqachuu jaaladha. Inni amma yuutuubii banachuu deemta abbaa manaa kan kee piraanki irratti dalaguudhaaf yaadu jirta moo akkam goote? Wallahi yaboo maakushii midheeffadhee keessi bira dhufaanaa beeksifta. Piraankii dalaguu fedha wallahi. Ati amma abbaa manaa kee irratti dalaguudha yoo rakkoon uumamee sun jidduutti. Rakkoon hin uumamu akka piraankii ta'e gizee masa akka rakkoon dhufaaru yoo argan piraankii jedhanii miti hin beekaa beeki. Hayi innaa duuba amma yuutuuba kan kee yoon banachuu deemta. Abbaa manaa kan kee nu garsiistu ture. Irra feerree inni gizee biraa si garsiisa yaboo. Ani fatama beeku obboleeyyan dhugaatii si jala dhufnaanna seensitaa si waliin kokkolfee baya. Suusiin attaate. Abbaa manaa kee yoo rafee ati maal asii gotaree raftu ati? Si eegaara wallahi taa'ee. Hayi yabadaboo isa kophatti gattee moo? Namni na waraabamaa kuu yaboo jedhi qaraa namni obboleettii maakinaan jedhaara lafanna arganii. Deemtee raftu? Icciitii jedhin baasin yaadi. Qonjoo jedhi. Ani maal callisee gin si yaadeeti bar. Wallahi anu si yaadee silaa beeki isaatii kana karafee fagaadhee eebjuunuu lalbeessa dhaqee galaanu si waliin qaaqadhee taa'aara. Inni amma akka raftee si quba qabaame sagalee xiqqeessi dubbadhu. Batee kanaafuu si jaaladhe beeknaa yaaddii walla. Inni akkan si jaaladhuun beeka hoo si waliin inni qaaqaa jiraadhe wanta walla. Faamiliin si jaaladha. Rakkoon bar viidiyoo si waraabanii bar ganama poostii harka poostii si godhanii bar rakkoon. Amma bar waraabamaa jira. Dhugaa jirte inni yoo si waliin hin waraabinaa jedhi beemaaki. Maaki waa sitti mu? Sagalee kee xiqqeessi gizee asuu. Nu waraabaa Hasaasi akka namni. Hasaasii.
Wallaahi laal allaattii hedduu jira tiktoo kana jalatti allaattii ni beekta allaattii rabbi uume akka isaaniiti miti jee haaf gisee godhan feesbuukarra haaf gisee godhan yuutuubarra haaf gisee godhan amma paartii waanii poost godhanii jiran paartii turra jiran amma isa dhugaa rabbii Asiitiiti qaadha. maal Ati dhossi hasaasi dubbadhu. amma yoom yuutuuba banachuu deemta Hasaasi. yoom banachuu Akka nam bor mi'eeffadhee ka'ee dhufa. Bor mi'eeffadhee ka'ee dhufa. Bor galgala iyyuu si dhufa. boru galgala piraankii hojjetta jaarsa kee irratti Guyyaa hojjedhe sin dhosanu yuutuubii beeki silkii gaafa duraa duubaan na qabaniiran siin jedhe san waliin na jalaa tabalaashee silkii kana deeffadha jedhee wallaale. Isa namni itti na deebisuu fedha. Hin banadheeraa beeki. silkiin dandeeni waraabbii viidiyoon gaa kompiitaraa kanatti bijjii hojii namni sirriitti siif ilaalu beekte viidiyoon bareedaa ta'uu qaba. Kaameraa bitachuuf ta'a kaameraa ittiin nama waraaban san bitadha jedhee yaada qaba inshaallah. Silkiin hin waraabu silkiin tiyya silkii bareed akkuma nagooti kana gootii miti. Eenyu si waraaba eenyutu idit si godha eenyu si Nama waraaba. Qaamni jira jedhanii Namni amma harkisee dhiistee kaa'in harkisee dhiifama namni isirratti. kalanii miti yuutuubitti Osoo warra hin beekin. kaameraamanii. Maal jettee? Warra kaameraa nama waraabu san argitee maakii warra sanii birrii kaffala diqqoo haga ofii bitadhuuf warri sun na haa waraabu haga ofii bitadhee namatti argadhuufi warra sanii birrii kaffala. Birrii kaffalaaf. Eenyu kaameraamaanii jiraachi? Jirti jedhan ijoolleen birrii kaffalaniif jedhan gizee nama waraabdu birrii kaffalaniif jedhan. Suni bari suni laal. Dhaggeeffadhu kaameraamaaniin akkasitti bari suni yoo viidiyoo fa'aa hojjette yoo beeksisa fa'aa hojjette malee firaankii akkami kaameraamaanii waliin abbaa manaa keetirratti mana keessa galchitee hojjetta duba kaameraa dhohistee waraabuu qabda miti. Yaboo mee akka itti dalagan sanuu naa akeeki lama yaboo akkamitti dalaga ofiin dalagachuu fedhii qabaa hin danda'allee. Qaalicha siree jala keessatti waraabi jettaa qaalicha siree jala naquu himtaa. Maakii namni nu dhagaa jedhi. Haa ta'ullee siree jala kennee kaameraamanii siree jala kaayee achi dhosee anu waraabu. Ay bareeda addas nama itti garuu fuulli kan kee fi haasawonni kee istaayiliin kee wanti kee hundinuu miidiyaadhaaf ni maxxana. Tokko tokko jira miidiyaa banatu malee haasawuun isaa kan gurra nama duuchuuf jira jechuudha. Ati amma das nama hittaa haasawuu hin beektamu nama nagar yeroo muraasa keessatti miidiyaan si ni fudhata. Tokko tokko jira kan miidiyaan ofirraa dhiitu kanus dhiitu dirqamaan asirra taa'antu jira bara miidiyaan hin dhiita as deebi'ee ni dhiita. Wallahi tokko eenyu silkii itti kan naqasee jisiisu fa'aa jira. Eenyu tiktookii banii ajaa'iba. Maal itti daraartu? Neetwoorkiin kan kee yuutuubaaf hin ta'u garuu lubbuutiyya. Neetwoorkii imoof hin taane qabattee yuutuubaa kan qabdalee. Akkanatti silkii irra kaatanii. Haala kanaan viidiyoo yoo waraabdeera guyyaa shanii poosti Isii qabe moo na qabe mee na qabe?